yaw bakkaan meetii kanaan ga'uuf ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada. Ittaan Suudaan yaw bakka akkuma beekamu namni yeroo kana namni akkanaa jiraachuu qaba jedhee yaada. Namni amaanaa namaa bakkaan ga'u jiraachuu qaba jedhee yaada. Bakka maaliif jennaan namni hin jiru yeroo kana amaanaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafune kabajamtoota daawwattoota Ashaan Dakadirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya har'a deebinee dhufnee jirra. Meeshaa poliitii kenna maqaan isii Rahima qabannee dhufnee jirra jechuudha. Rahima meeshaan isii kabajamtoota daawwattoota keenya asumaan boqqojii naannoo maal jedhamu deema? Naannoo Arsii Lixa aanaa ganda Shooka. Arsii Lixa ganda Ashooka aanaa Kofale. Ganda Ashooka aanaa Kofale deema kabajamtoota daawwattoota keenya. Meeshaa kana baay'ee maatiin isaanillee dhufanii nurraa asumatti fuudhaniitiin hin jechuuf nullee isaan geggeessuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Maatiin isaanillee dhufanii yaada nuu kennu akkamitti akka as dhufan meeshaan kun akkamitti akka ajajame Rahiman immoo nuun akkamitti wal bartee warraan immoo akkamitti akka wal nu barsiifte yaada nuu kennan jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaan jalqaba irratti isaan affeerree tokkoon tokko waagaa gatii isaan mootu booda isinitti himna jechaadha. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sinin jecha. Yaw wanni nutti dhagahu bakka meeshaan kun nu duuba osoo meettiin kun nama qabdu nu qabdu nu duuba hojjetamee yaw bakka amaanaa riskii guddaa fudhatuun isaanii duraan dursee oduu wanni kun hin badin yaw bakkaan meettii kanaan ga'uuf ulfaadhaa galatoomaa jechuu barbaada. Ittaan Suudaan yaw bakka akkuma beekamu namni yeroo kana namni akkanaa jiraachuu qaba jedhee yaada. Namni amaanaa namaa bakkaan ga'u jiraachuu qaba jedhee yaada. Bakka maaliif jennaan namni hin jiru yeroo kana amaanaan namaa akkanatti qabatamee nama biraan ga'uun baay'ee nutti tole isiniin jenna. Galatooma isiniin jedha kanaafillee. Bakka baga gammadde isiin jenna hiiqaan wanni irraa hin jiru. Qulqullina meeshaalee bareedaa itti deemtanii wanni feetan hojii hin dandeettan inshallah warri bakka warra gaarii jedhee yaada inshallah. Kanaafuu meetii teenyaallee baga gammaddeen jedha warri YouTube yoo nu laalu jedhanillee yaa'u akkasuma laala like godha. Hayyee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana inni yaada isaa nuu kennee jira obboleessa isii Rahimaa jechuudha. Abbush Daalu. Abbush Daalu akkuma argaa jirtan kana Shaashamanne irraa dhufanii godina Shaashamanne irraa dhufanii asitti Adaamatti yaada kana nuu kennanii jiru jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ani maqaa daawwattoota keenyatiin obboleessa keenyallee guddaa galatoom jedhaani isheelleen immoo jaalatteetiin gama keenya dhufuu isiitiin guddaa galatoom isiin jedha. Warroonni akka isiin mootu meeshaan irraa xalabatanii meeshaan xiqqishoo isin jalaa tutture ordarii maan isinii baafna isin jenna hundaa isinii qopheessinee qulqullinaan isinii hojjennee jirra. Isaanillee dhufanii maal nuuf jechaan meeshaan keessan baay'ee qulqullina qaba. Rahimallee bifa kanaan dhuftee isin asiin xalabachuun isiin nutti tolee jira. Nullee kanaan durallee Jalainee fi jirra. Maatiidhaaf ka galchine jirra ka maatii biraan irraa hafee ammallee isin immoo bifa kanaan maatii galfattee jira. Galatooma faadhaa isiniin jenna maashaallah. Hiiqaan nutti tola. Bakka maali wanni irraa hafee waan hin jirre nutti toleera gammanneera isiniin jedha. Nu uduun beekin asitti hojiin kun hojjetame jechuun meettiin bakka yaa'u wanni guddaan isii bira jira jennee yaadna bakka meettii dhossineen waan biraa ka qada dalannee amma lee meettiin hiiqaan guddaan birriin ganzamni guddaan asii jira jennee yaadna bakka maali meettiin. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana ammallee Rahimaa bira waan guddatu jira ammallee rabbiin nagaan itti si hagalchu. Waan naan guddaan nagaan galanii itti fayyadamudha. Amma wanni guddaan wanni nu barbaadu maashaallah hiiqaa kana arginee gammanneerra. Hiiqaa gammannee kana amma isiin hoggaa hedduutti xaarteetti xaarii isii kana teettee raa'aa godhuudha amma wanni nagaan isii rabbi galchee galtee isiin hara itti galfachuudha. Raa'aa hara itti galfachuudha bakka maal fataa jettee ofirraa boo hagam taate bakka jireenyi kana bakka jireenya kana caala ima hin jirre maal wanni jiraataniif bakka uffatu nyaachuudha mana gaarii keessa afatanii taa'uudha abboo kana isiniin jenna abboo kanaafuu galatooma waan nu affeertaniif Ayyee isinillee guddaa galatooma isiniin jenna maqaa daawwattoota keenyatiin yaada nu kennu keessanii. Daawwattoota keenya Ashaan gatiin isaa meeshaalee kana tokko tokkoon isin beeksifti. Isinillee mootu isin yaani hagarumaan wajjin turuu keessaniif guddaa galatooma Ashaan mootu isaanillee galateeffattee gatii isaallee tokko tokkoon isiniif himti jechaadha. Hayyee daawwattoota keenya akkuma jiran kana obboleessi Rahimallee yaada nuuf kennee jira guddaa galatoom jenna maqaa daawwattoota keenyatiin. Amma kallattiimaan gatii meeshaa tokko tokko isaatiin isin himaa gaduu viidiyoo keenyatti share like subscribe gochuudhaan hojii turaa isin jedha daawwattoota keenya tokko faratti akkuma jiran kana argatu.
keenna argaa kana kalarii adiidhaan yookaan dibaa walla rahiiman immoo akkuma jirutti kalarii kana dibaa hin teessee kun sin jedhatti argaan kun yeroo rahiiman hojjetutti qarshii kuma digdamii jaha ture amma garuu kuma digdamii saddeet galee jira warra ammaa barbaadanii akkasumas dolaa bakka gurgureessi ta'inna dolaa bakka gurgureessi kun akkuma argitan kana hunduma meeshaa isheetiin kalarii diimaa barbaadattee achiin akkuma filannoo isheetitti diimee biyya waqta keenna kuma keessallee kana fakkaata akkuma argitan kana yeroo takka obsanne eeggadhaa bane hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana asitti iddoo uffanni qabu jira jechuudha garaachi keessatti kana fakkaata garaachi isaa keessi asitti immoo mastaawatii bakkeetti guutuu uffata fi ilaallata jira jechuudha daawwattoota keenya jalatti akkuma argitan kana masaabaa siree afurtu jira jechuudha daawwattoota keenya kaasii wantoota xixiqqaa keessa kaa'achuudhaaf barbaachisa jechuudha masaabaan kunni asitti immoo uffata gabaabaa immoo uffata dachaatanii darajatan qaba uffatti immoo iddoo lipsii fi komfortii adda addaa kaatan kun haala kanaan bakki dhaabata isaa mijataan waan ta'eef naawwanaman jiru kun banee jira jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata keessallee baay'ee bal'aadha haala kanaan bareeddee qabanii madhaaf garaafus qopheessin irra jechuudha kalarii isiin barbaadduun fedhaan mootiyyuu biffeedha meeshaan ishee akkuma jedhee isaatu kalarii tokkoon kana fakkaata daawwattoota keenya keessallee madaala isaa kan jiranii jira jechuudha daawwattoota keenya baangoon immoo masaafii yoo ta'e meeshaa abbaatu biyya kana kan cabuu danda'a jechuudha daawwattoota keenya kana haala kanaan dhugaan hojjetamee jira kan fakkaata masaafaa adda addaa qaba bisheen kuni kalarii adiidhaan bitee garuu immoo kalarii diimatti akkasiin barbaadetti qalamii isiin barbaadeen qeyyarra jira jechuudha warri meeshaa kalarii tokko bicha filatan meeshaa kamiyyuu kalarii yoo qeyyarratti barbaadde asumaan qeyyarra kana gochuu qabdanii fedhaan teessootii miti teessoon xiqqii kuma fuuldura bitan kana TV inchi option sadii irra gabateedha daawwattoota keenya haala kanaan qophaa'ee jira yeroo daawwattoota keenyaatti bakka waantota kaatan qaba asitti immoo deebi'aa wantoota adda addaa gamada ittiin saggaatan bakka irra kaatan qaba daawwattoota keenya gabaabumatti immoo beekee adda addaa ababaa waan barbaaddan darbu dandeetti asirratti illee akkuma san waan fedhan naquu dandeetti jechuudha daawwattoota keenya akka inni bareechuuf malis kan akkaataa ittiin isaa immoo anu tasriya tasriya kun dressing bisa kan kun masih tak bisa kita kan dressing ini ala kana kopai di jelas itu karena kalau kana masalah itu berat kana terus tadi kalau itu kalau kita nanti mau dilalatan kalau itu kan misalnya kita kan itu nama tuh dressing itu ya orang yang mau jadi tuh kasih aku mau sudah tasriya kun kuda beri aja kamu tidak usah kena kita anu tarabeza nyata kau dia boleh hentinya tarabeza nyata kuna sita kamu sudah usah kena sekolah itu saat itu bagai semua orang tadi sudah usah kena sita kamu dengar tarabeza nyata apa jahat kau dia sudah usah kena tarabeza nyata lek kalah ribu misal dia tu bola tu satu orang jeter waktu sini jangan ni jadi sudah usah kena yeroo baay'ee qalamii adii warri filatan qalamii adiirra qalamii akkanaa kana bunni qalamii adda addaa osoo filatanii baay'ee gaariidha maaliif yeroo hedduu qophii akkasiin irratti jechuudha biyya namaatti illee walawalaa turtanisitti illee walawwaluuf rakkachuudha meeshaa kalarii bareedaa qabu osoo filatanii baay'ee gaariidha kalariin adii nagalama warri filatan waan biyya keenya keessatti siniin jechuu barbaada hundumaafuyyuu tarabbeesan abbaa jahaa kuni qarshii kuma 38 hojjetamee itti aanu tallaajaa TV qabdi kun kallattiimaan gara meeshaa mootiisatti hin deebisa asli tak kemarin kita kan ada kena telaga tapi kita telaga karena nama itu kita olah ni beca kita kena no kalau boleh rampelan kena kamu deh sudah kena kawan nan saya tinggal lemar jauh dan kita sambil cara dia mana tinggal ini kalau kita kena no kalau cuma mesti sekali aja kulfi tu jadi apa kena no kulfi kawan kulfi misalnya dia mana tinggal ya berarti kasih sama itu dah kena كيف أنت لكن أبراهيمي هبطوا مسجد قبلي كنا سجدين أبراهيمي كان سجدين كنا 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 نجلس أبراهيمي جلس الدعوة سجدنا دابل سكرين في دابل سبيكر itu الدعوة سجدنا كنا جسمه ترى الدعوة سجدنا جت kita kasih televisi كنا كنا di jam سجد يروح الدعوة سجدنا مكروه سكورة بالجرا أما kalau cuma mesha kushina kesanta ulle قبلي tu boleh nanti nak aku tahu saya nanti tak bisa kalau video mana nak pinturan Share, like, subscribe to the channel and enjoy the video. Kako parati grow sahani kapri grow sahani kabasa ni jadi darah darah itu arah no karena bakal kami dia ini biar
gargaraa isaa wanta jechuudha. Kuma shanii dhibba shanii. Asitti immoo maashina paastaa kun maashina qabashaa isa jedhamu qabdi. Gatiin isaa qarshii 2,900. Yeroo rahiimaan ta'utti jechuudha. Burcuqqoo shaayii darsaana tokko qabdi kun yeroo hedduu baasee isin agarsiisa. Walaa hin baafne meeshaa makiinaan dhaabatan meeshaa ta'uu ta'e paastii keessa hin baafne. Asitti immoo rakabooti abbaa gadaa jechuudha. Wantoota keenyaa rakabooti abbaa gadaa qarshii 3,600 fiilii suuraa qaba jechuudha. Saarbichi xiqqoo qaba. Asitti immoo rakabooti diimlaayitii jira. Akkuma duraan beektan kun isa wajjin jechuudha. Asitti joogii warqaamaa jira daawwattoota keenyaa joogii warqaamaa qarshii 2,300. Asitti immoo distii abbaa torbaa yookaan dardarree irra hin san har'a immoo kun lafatti kun dardaranii fakkaata tokko 2 3 4 5 6 7 firee torba daawwattoota keenyaa qarshii 5,500 illee asitti immoo feermusii warqaamaa qulqulluu ta'e daawwattoota keenyaa qopheessineefii jirra. Gatiin isaa qarshii 5,500. Kan itti aanu mandajaa karabaa fi mandajaa kasala qabdi. Mandajaan karabaa kun akkuma argitan kana qarshii 800 fi mandajaan kasala immoo 700. Asitti isaanii zirgii firee 12 qabdi daawwattoota keenyaa. Kun akkuma argitan kana isaanii zirgii firee 12 qarshii 700 daawwattoota keenyaa. Meeshaan obboleetti kennaa kana fakkaata tumuree natti fakkaata. Meeshaalee jira daawwattoota keenyaa dhiifama. Eleen qarshii 9,500 eelee booksiti. Keessillee yeroo hedduu isin agarsiisaa oola. Warras kunoo meeshaa hojii mallee kana fakkaatee jiru daawwattoota keenyaa. Abiraan meeshaa diishii televizyiinii akka barbaachisu hundi isaa fitti walitti qabaadhaan jira jechuudha daawwattoota keenyaa. Kana fakkaataa nama tumuree jira. Baay'ee viidiyoo biraatti wanti deeman nagaa innaa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.